فراش أفر فراش كل لما فراش كندي هو جين داوت كنا بوندي ديدا إكويو كاميرامان كنا سنتجس بربارو بوندي ديدا داوت كنا بوندي دي اسمه مجلس كل راو جتامو داوت كنا إني كوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشان دكدرتوف إجا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أرى ميشا باي لا بنا نجلس أيه إجا ميشا باي بريدو باي بريدا تيفاك مسام ميشا باي hedduu tahee qabannee isin dhufnee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana ana duubatti akkuma argaa filafiitii argaa jirtan kana qofaa miti ashaa duuban ashaan kaameraamaanii taate yoo xiqqaate meetira gara 15 addaan fagaanna jechuudha yeroo amma bakki isin jirtu kanarraa jechuudha haga bakka jiru kanatti meeshaa nama tokko qabannee isin dhufnee kabajamtoota daawwattoota keenya haa ta'u garuu meeshaa mana keessaa meeshaan isii yoo xiqqaate meeshaa gara qarshii 100 beekamu at least gara meeshaa qarshii 400 ti egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun maal fa'a akkamitti hojjetamee eessatti hojjetamee ka jedhu ashaan dakedeertu biratti hojjetamee dhufe bakka biraa hin hojjetamne akkuma kanaan dura barame meeshaa qulqulluu isin dhiyeessuudhaan meeshaan mootu qulqulluu isin dhiyeessuudhaan jechaa kan irra deebi'ee isin jedha maaliif itti gaafatamummaa dhibbatti qulqulluudha itti naman ofitti namana jechuudha maaliif amaanaa keessan akkuma isin irraa fuuneen akkuma ashaa wajjin haasuftanii na wajjin leen haasuftanii meeshaa keessan ajaja keessan isin kennitanii qabbii kennitaniin nummoo maal eegalare qulqullinaan hojjetamuu fi haga mana keessan isin geessuudhaan beekamna jechuudha. Asiin michaa miti kabajamtoota daawwattoota keenya Wallaggaan asiin Daarii Oromiyaa asiin haga Somaaleetti Dirdawaatti Baalee Roobeetitti kabajamtoota daawwattoota keenya lafti takka osoo nu jedhatti nafin hunda isaa isin geessaa jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana isinillee wanni biraa isinirraan eegamu. Ashaa inda ka jirtu subscribe gochuun gara ashaa inda ka jirtu dhuftanii meeshaa kana xalabachuutu isinirraa eegama jechuudha. Kanaaf ammaan gatii meeshaalee kanaa hunda isin ibsite. Asiin Arabiyaan Majlisi akkuma argaa jirtan kana Arabiyaan Majlisi 3 qabdi. Kana biratti immoo faddii yookiin immoo boondii dira kan hojjetame. Firaasha 4 fi tiraasii 12 qabdi. Itti aansuudhaan algaa 2 fi akkuma san immoo doolaaba fi biffee qabdi jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ol ka'insa isaa Arabiyaan Majlisi adda addaan ashaan isinitti ibsite. Asiin immoo doolaaba illee akkam akka ta'ee fi biffeen sagaluu fi akkamitti akka gajiran fi meeqa akka ta'e tokko isin ibsite jechaadha. Ashaan akka hin dadhabne fagana yoo gargaare nagaa anammaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana meeshaa kana kan keessa deddeemee xiqqoo isin agarsiisee jira. Meeshaan kuni akka silkii caalaa osoo lafarratti jageessan argitanii akka gaariitti irra bareeda daawwattoota keenya. Anammoo osoo akkatti kaameraa keessatti mul'ate maal qabachaa ture dhugaa dubbachuu yoo ta'e maal isin fakkaate kaameraan keenya akkasuma qulqullinaan qabu dhiifama isin hin jenna. Garuu immoo taane abbaan gaafa galee ijaan gaafa argee akka irraa gammadu abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana meeshaa hedduudha daawwattoota keenya majlisa kaaree jaha bakka 3 kan mana 3ti. Firaashaaf tiraasii jira algaa 2 doolaaba jira. Akkuma argitan kana tokko isaatiin gatii isaa isinitti hima. Haganuma viidiyoo keenyan wajjin tura. Hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti biffee meetira 40 meetira 1 fi seentimeetira 40 daawwattoota keenya biffeen kuni balbala 3 qaba. Akkuma argitan kana sheelfiin isaa madaldaraan isaa jechuudha. MDF yookaan mukarraa kan hojjetamedha. Sababni isaallee akka meeshaa akka gaariitti baachuu danda'u jechuudha. Daawwattoota keenya kun akkuma argitan kana waan feetan zoora keettanii tasuma hin shakkamu jechuudha. Kana fakkaata jalaan immoo iddoo meeshaa guddaa keettan bal'aa qaba kunoo garaachaan immoo masaabaa 3 tokko irraa jalaatti masaabaa jechuudha. Daawwattoota keenya gatiin isaa qarshii 32 daawwattoota keenya meetir kasilsaa yoo ta'e akkasuma hin dabala. Asitti immoo doolaaba kana isiin ka tadarraabii hin qabne footoon itti ergitee garuu immoo tadarraabii naaf godhi jetteerti. Akkuma argitan kana iddoon kun iddoo uffata dachaafamuuti daawwattoota keenya. Asitti immoo iddoo uffata fannifamuuti. Gamanallee iddoo uffata dachaafamuu qaba jechuudha. Iddoon kun asirra ture ani garuu tadarraabii waan godheef iddoo kan ol baase asitti kun akkuma argitan kana mastaawaatti itti godheefii jira akka bareedu jechuudha. Kana fakkaata daawwattoota keenya akka argitan kana kunoo hedduu bal'aa fi waan nama jedhudha asirraa masaabaa tokko qaba. Akkuma argitan kana warri barbaadan ajajachuu dandeettanii warri balbala 4 balbala 5 6 warri barbaadan gatii dabala malee ni danda'ama isin jenna daawwattoota keenya share like subscribe gochuu hin irraanfatina like tuqa asitti immoo akkuma argitan kana tasrii akkam bareedu sanatu jira kuno teessoo qabdi asiin immoo masaabaa Isaa yaara galfadhatu yuugaa taasiftu. Hayyee daawwattoota keenya kana fakkaata kuno irra teettanii haala kanaan fayyadamuudhaaf hedduu namatti tolti. Kana fakkaata share like subscribe godhaa. Itti fayyadamaa isin jedha daawwattoota keenya gatiin isii qarshii 8 yeroo ammaa kanatti isiidhaaf 16 hojjetame. Algaan kun immoo beekamaadha. Namni san bitanne namni san filanne hin jiru. Humna namaatiif illee gaariidha. Warri dandeettan algaa Sumaalee hojjetan hedduun tola. Warri immoo tolakkee qarshii xiqqaan barbaadaa jettan immoo warri algaa kan filattan hedduun tola jechuudha daawwattoota keenya.
Algaan kun bira beekamaadha gatiin sallee beekamaadha qarshii kuma 29 daawwatta kenna asitti immoo firaashaaf tiraasii namni gatii isaa nan gaafanne hin jiru har'a isin hubachiisa jechuudha daawwatta kenna akkuma argitan kana tiraasii carqii isin barbaadden carqii zabanaayidha carqiin kun diimaa ta'uu bichaa miti diimaan kun aynata qaba daawwatta kenna hedduu diizaayinii isaa bareedaadha daawwatta kenna carqii amma dhufeedha carqii majlisni irraa hojjetamu daawwatta kenna kana fakkaata firaash afur tiraasii 12 firaash kun diimaa wajjin daawwatta kenna boondiidha xiqqoo yoo kaameramaan hin kenne isin tagarsiisuu barbaadu boondiidha daawwatta kenna boondidii isuma majlisni kun irraa hojjetamudha daawwatta kenna inni kunillee warri barbaadan firaasha adii hojjetachuurraa isa kana hojjetattan hedduu bareedaadha isiniin jedha daawwatta kenna warri firaasha barbaadan isa kan dalagadha isiniin jedha kallattimaan immoo boondidiitu jira firaashni gara firaashaa isin dabarsa kunoo akkuma argitan kan daawwatta kenna kaaree takka haala kanaa warri kaareen takka hagam geetti jettan haala kanaan kaaree takka qopheessinee asitti isiniif dhiyeessinee jira jechuudha daawwatta kenna kana fakkaataa share like subscribe gochuudhaan haga dhuma viidiyoo kennan wajjin tura majlisni kun akkuma argitan kana kaaree 6 ture iddoo waan annaseef kaaree 2 jira kaame inni kun immoo kaaree 4 daawwatta kenna akkuma argitan kana kunoo akka filannoo isiitiin beebi tiraasii xiqqoo tana qaba asirratti dakkaa fi beebi tiraasii kibbii kana qaba jechuudha akkuma footoo jirutti hojjetamee qophaa'ee fi jira kaareen takka abbaa 30 waan ta'eef qarshii 12 daawwatta kenna amma boondiin hedduu dabalee jira yoo dabalee gatii isaa isinitti himna isiidha akka hojjetameef garuu kaareen takka qarshii 12 daawwatta kenna kana fakkaata wambarii garaachaa qaba kuno wambariin kun kaaree 12 yoo ta'e nasa wajjibaya kaaree 12 gadi yoo ta'e garuu kafalameeti daawwatta kenna kana fakkaata kaidhaan illee abbaa tokkooti waan ta'eef tikinaasiin isaallee tokkuma gatiin isaallee tokkuma akkuma argitan kunoo kaaree takka jechuun isii kana ni beeytanii akkaataa olkeensaa mootu diizaayinii isiin filatteni kunoo daawwatta kenna barbaadan gama olaanti guddisuu barbaadan garaachatti guddisuu kun fedhii keessanii achilleen kunoo akkas fakkaata daawwatta kenna majlisni inni kun immoo abbaa tikinaasii 20 daawwatta kenna abbaa tikinaasii 20 ta'ee kunoo haala kanaan hojjetamee fi jira kaaree 6 guutuu jechuun isa kana duubatti irraa kufee jira dhiifama kana fakkaata kaareen 6 share like subscribe gochuudhaan warri bitachuu barbaadan bitachuu dandeettanii warri lakkoofsa bilbila kennaa barbaadan duwwaa 977 66 jechuudha dhiima WhatsApp Telegram qabna daawwatta kenna eessumaa akka geessinu kan isin ibsee jira haga dhuma viidiyoo kennan wajjin tura in xumurre daawwatta kenna maal isiniin jechuu barbaada meeshaa obboleettii tenna boontu keessaa wanti hafe asitti rakabooti abbaa gadaa qabdi meeshaa kana keessatti meeshaa kana hundi bittee meeshaa kana keessallee rakabooti abbaa gadaa qabdi siini 12 qaba sosaa qaba saarbisii qaba daawwatta kenna ishigii keessaan baafne kunoo akkuma argitan kana saarbisii tana qaba garaa keessallee isa kana qaban gaafatta waan ta'eef yeroo baay'ee kunoo kana qaba daawwatta kenna gatiin isaa qarshii 3,800 asitti immoo mandayyaan tuni meeshaa kam keessa yoo naftu ni beeytanii qarshii 800 isin daawwatta kenna asitti illee direesingii qabdi algaan lama waan ta'eef direesingii illee lama qabdi daawwatta kenna kunoo akkuma argitan kana direesingiin tun immoo diizaayinii adda isaanii adda jechuudha asitti masaaba kan qabdi asitti immoo iddoo arnaan naqatan qabdi asittis masaaba qabdi daawwatta kenna asitti illee balbala biraa qabdi asitti masaaba guddaa qabdi kana fakkaata daawwatta kenna warri bitachuu barbaadan gatiin isii qarshii 20 yeroo ammaa kanatti meeshaa tokkoffaa midee fi tokkoffarraa haala gaariidhaan hojjannee ofii kennaa isin dhiyeessine jechuudha isin share like subscribe gochuudhaan gara keenya dhufuudha baay'inaan gara WhatsAppiin koottaa maaliif WhatsAppiin akkaataa hojiitiif hedduu mijaa'aadha warri gara imootiin jirtan gara WhatsAppiin osoo dhuftanii isiniin jedha meeshaan har'a qabannee isinii dhufne meeshaa akkaan bareeduu fi akkaan baay'ee ta'edha warri bitachuu barbaadan heloo jedha ammaan xumurree jirra assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aashaan daqiiqaa haga kanaa guutuu isin wajjin haasa'uudhaan isin wajjin turtee jirti anillee dura baay'ee isin ibsee jira amma anillee dhaamsa kiyya sadhumaa isin dhaamuudhaan nagaatti isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.